Yoo yaa jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiiwwan chaanaalii keenyaa hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya idduma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha warroonni toora YouTube chaanaalii kanaaf haaraa ta'an immoo viidiyoo kana like akkasumas immoo subscribe gochuudhaan maatiin of ta'an jajjabeessaa isin jennee jechuudha. Egaa har'a wanti nuti qabannee isin dhufnee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessan jaarsanyii Nagaasaa miseensota isaa Ashan kan hin caalle qabatee mootummaatti rakkinnachuusaa dhaga'ameera jechuudha. Kana malees OBN akka gabaasetti waliigalteen araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffameera jechuun gabaaseera. Akkasumas immoo OBN Saayibar Miidiyaa 322 guyyaa har'aas hoogganaan olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi WBO gidduutti waliigalteen araaraa mallatteeffameera jechuun gabaaseera jechuudha. Kana malees waliigaltee kanas gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin kana mallatteesse pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo qondaala olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Sanyii Nagaasattu mallatteesse jedhee OBN gabaaseera jechuudha. Migaa kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhadhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni Oromoo ta'ee biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabuu mitiitiin nama ta'ee jiraachuun waan argitee mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni Oromoo inni qaamaan nu ergee rakkoo isaa nutti haasa'a. Ka qaamaan nu argine namoonni hundi yoo akka beektan dhiirri otoo nafiin dubartiin otoo nafiin jaarsi otoo nafiin jaartiin otoo hin nafiin collee luugamee qotiyyoo camadee gaammee baasee akka aadaatti waan biraan gaafannee garaagarummaa siyaasaa qabdu qabaachuu dandeessu nuuf jedhaati waaqaaf jedha lafaaf jedha rabbiif jedhaati dubartiin armaaf jedhiiti gudeeda kootiif jedhiiti rakkoo qabdan qawweeni miti karaa siyaasaa qawweeni miti wal bira taa'aati fudhadhaa jechi jedhu suni nama beekuuf imaana guddaa. Tole egaa uummanni Oromoo biyya alaa jirtanii uummanni Oromoo biyya keessa jirtanii waraana bilisummaa Oromoo dirree jirtanii zooniilee garaagaraa jirtanii akkasumas immoo jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo egaa qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo waggootaaf wareegama kafaluutti ture ilmaan isaatti dhabuutti ture qabeenya isaatti dhabuutti ture jiruuf jireenya isaatti dhabuutti ture waan qabsoo kana yoo kaasan dubbatanii fixuun nama rakkisa. Har'as kanan gadi ba'ee waan kana dubbachuu barbaade ibsa kennuufi miti hubannaaf waan gabaabdu tokko dubbadhee sana booda ibsa isaatii fi yeroo barbaachisutti kanan ibsa dheeraa qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti uummanni Oromoo biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus waraanni bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jirus adeemsa har'aa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'u arguuttis jira dhaga'uuttis jira waan dhokatu tokkollee hin jiru waan fuula miidiyaa hawaasaa olii gadi deemus haa ta'u waan dirree gubbaa deemus haa ta'uuti namoonni hedduun waanuma baay'ee gaafachuutti jiran addatti immoo gadi baatanii rakkoo jiru dhibee jiru sana maaf uummatatti hin dubbanne kan nuun jedhullee hedduu uummata ture. Egaa waan daddee kanatti nu hubachuu qabdanii rakkoo qabsoo keessaa arguu dhabneeti miti arguutti jirra gadi baanee dubbachuunis nu dhibeeti miti dubbachuun ma dandeenya. Haa taatu garuu uummanni Oromoo waggootaaf qabsoo kana keessatti jiruuf jireenya dhabee uummanni Oromoo qabsoo kana keessatti jiruuf jireenya miti qalbiilee du'uutti ture. Qabsoon kun yookaan deemtee uummata cambilisoomsine yookaanis immoo baddee uummanni nagaadhaan hin teenye waan qabsoo kana hin dubbannee yoo jenne waan dubbii nama dhowwaa hanuma hedduutu jira. Kanaaf egaa uummanni Oromoo qaamaanis du'aa jiruuf jireenyas dhabaa gama birootiinis immoo qalbiis du'aa laataa waan argitee keessatti iyyuu jarmiyaa siyaasaa yookaan dhaaba tokko keessa kan jiru heeratu jira seeratu jira waan jiru uummatichatti gadi baanee uummaticha argitee qalbii ajjeesuu rakaruma keessa wal micciiree wal gangalchinee rakkoo qabsoo keessa sana furraa laata ka jedhuuni gangalchinee deemnee yoo nageenye jechuudha. Haala yoo nageenye kana keessatti rakkinicha dhuguma akkuma jennu gangalchinee waan goonee rakkinicha xumurreerraa yoo jenne xumuruu hin dandeenye. Santu amma dirqiidhaan akka gadi baamee dubbatamu nama taasisee jechuudha. Rakkoo kana xumuruu kan nu dhoowwe maali inni ka jedhu rakkoo kana furuudhaaf keessattiyyuu yoo xiqqaate bara kana ji'a jaaf rakkoo kana furuudhaaf yaalii guddaa godhaa turre yaalii kana hundayyuu milkaa'uu hin dandeenye ammam yaaltanii ammam milkooftanii ammam milkaa'uu dadhabdanii maali milkaa'uu dadhabdanii ibsa isa qabadhee tan dhufaa isa irratti na eegden. Haa taatu garuu rakkoo qabsoo keessaa furuu ka dadhabne xannacha guddaatu qabsoo kana keessa jira. Xannacha jechuun xannacha keessa namaa jiru ala ka jiru muranii ofirraa gatan xannacha keessa namaa jiru garuu murtee ofirraa gatuus hin dandeenye. Sila xannacha keessa ofii jiru namni hospitaala guddaa dhaqeeti opereeshinii ta'eeti xannacha sana yaalamee yoo muruunis ka daddaamu yoo ta'e yaalii biraatinis kan yaalama yoo taate akkaataa sanaatiin fayya. Hospitaala dhannee xannacha mar'umaan keenya keessa jiru sana yaalamne fayyuus hin dandeenye. Xannachi sun garuu oolee bulee keessa keenya nyaacha dhuma gubbaa gara dhabamaatti nu hoofutti jira jechuudha.
Xannachi sun eenyunni nama akkamiiti akkamitti xannacha ta'e ka jedhu sana ibsa sabal'aas asumarraan da eegdanii isinittan deebi'a jechuudha. Xannachi mooraa qabsoo kana keessa jiru xannacha lama. Xannachi tokko dirree qabsoo jira. Dirree qabsoo taa'eet jaallan qabsoodhaaf gadi baate jaallan diina shiloluuf gadi baate walitti dachaasee kan wal nyaachisu budaa qarrinfaa sagalii jechuun nan danda'a jechuudha. Budaa qarrinfaa sagalii ka dhiiga jaallanii soorrate dhangala'uu dhiiga jaallaniitti sammuunsa ka boqonnaa horatu dirree qabsoo keessa jira. Sana dhaabuu hin dandeenye. Sana dhaabuudhaaf bulguu qarrinfaa sagalii kana dhaabna jennee yoo xiqqaate marii ji'a jaagoon hin danda'amu. Akkamittiin budaan kun akkamittiin nyaate maaltu nyaatame ka jedhu sanas qabadhee isinitti dhufa. Dirree qabsooti kaasee aaga uummata nagaa Oromiyaa keessa jiru ilmaan meeqa akka jaatamte eenyu akka nyaatame ibsa barbaadnaa ka jetta yoo taate ibsa saguutu ragaa waliin qabadhee dhufuu nan danda'a jechuudha. Ijoollee qaqqaalii har'aa hawaasa keessa jirtu kan uummanni har'aa booyee himimmaan agarte fuula isaarraa hin qoorree eenyu nyaatamte akkamitti nyaatamte ni barbaachisa yoo ta'e ibsa qabadheen baha. Ijoolleen dirree qabsoo keessatti akkamitti nyaatamte akkamitti dhiiga wal dhangalaafti eessaa kaatee dhaaga eessaa dhiiga wal dhangalaasuutti jirti dhiiga wal dhangalaasuu ijoollee kana ni dhaabna yoo jenne akkamitti dhaabuu dadhabne guyyaadha gara guyyaatti dhangala'uu dhiiga jaallanitti eenyutu argitee guyyaadha gara guyyaatti gammaduutti jira eenyutu argite piroojeektii hojjete piroojeektii ittiin jaallan dhiiga wal dhangalaastu piroojeektii sana eenyutu hojjechuutti jira bal'ina isaa qabadheen isinitti dhufa piroojeektii qaba waan isaa akkasin hubattan kana ijoolleetu argitee dogogoraa fi akka hin taanetti walaadhaa jira yookaan wal lolaa jira miti lolichi lola piroojeektii lola qindaa'ee lola itti yaadame saganteeffamee lola ilmaan saba kanaaf gandaan lagaan qoqqoodanii sammuu ishee keessa waan hin jirre kaanii ilmaan kana wal nyaachisa kan hin jirantu jira xannacha qabsoo keessa akkuma isin hin jedhe bulguu mangaagaa sagalee qarrifaa sagalee jechuudha bulguu kana nama goona jennee yaalii hedduu taasifnee ture yaalii keenya sana milkaa'uu hin dandeenye qabsoo kana keessa egaa heerris ana sagantaan siyaasaas kana ana malee namni hin jiru heeras ta'ii sagantaa siyaasaas ta'ii dhaabas ta'ii akkuma feete godhi akkuma jettetu si faana deemnaa jennee akka sanatti faana deemuu dadhabnee har'aa akkuma uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaas argaa jiru ilmaan qabsoodhaaf gadi baate ilmaan hiyyeessaa dirree keessatti galgalaa gadama dhiiga wal dhangalaasuutti jirti. Qabsoo har'aa waggoota arfan shanan kana keessatti oofaa jiru keessatti heerris nama tokko dhaabis nama tokko sagantaan siyaasaas namichuma kana jechuu yoo baatte waan isitti maxxanfamu kabiraati. Diinumatu sitti maxxanfama. Nyaapumatu sitti maxxanfama. Waan isirratti qindaa'utu jiru. Ajjeechaadhaaf qalmaaf qophoota. Akkas namni kun jedhutti hin deemtu yoo ta'e. Akkasanatti yoo deemnee jireenya jiraachuu hin dandeenye. Qabsoo uummataa gaggeessuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni Oromoo kana nuu beekuu danda'uutu sarara jira. Kanaaf dirree keessatti ijoollee har'a dhiiga wal dhangalaaftu waldhabbii ebeluutiin ijoolleen dirreetti dhiiga wal dhangalaafti. Namni jedhu yoo jiraate akkaataa ittiin ijoollee dhiiga wal dhangalaaftu piroojeektii hojjetamee ittiin har'a ijoollee dhiiga wal dhangalaasa jettu qabadhee tan dhufa. Gabaabumatti uummanni Oromoo biyya keessaas biyya alaas waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiranis kan nu hubatu xannachoota qabsoo keessaatu qabsoo kana akkatti gaggeessuun dhanni nu rakkisuutti jira. Xannachi kun tokko biyya alaa jira. Biyya alaa taa'ee uummata Oromoo biyya alaa jaarsaaf kabajaan hin jiru, guddaaf kabajaan hin jiru, xiqqaaf kabajaan hin jiru, beekaaf kabajaan hin jiru. Uummata Oromoo biyya keessaa, uummata Oromoo biyya alaa olii gadi akka korma goobee agartee gaara booratu uummata boorachuu kan jiru. Xannachi tokko biyya ambaa ta'a, xannachi tokko dirree qabsoo ta'a. Qabsoo kana keessatti namoonni hedduun baatanii rakkoo jiru maaf hin dubbanne jedhan yoo dubbanne waan dubbannu hedduutu jira. Waan dubbannu